hordoftoota TV kanaan nagaan waaqayyoo biyya jirtanitti mana jirtanitti hunduma keessanii bata'uun jedha. Attam jirtuu baga nagaa taatanii sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadanuu waaqayyo tokkoon jalqabneerraa ganama kana luba gaaddisaa Finfinnee Oromiyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegdanii. Ameen ameen. Maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Deebisee isiniin illee saba waaqayyoo akka Maariyaam miilla isaa jala taa'uudhaaf dubbii waaqayyoo barbaaddanii gara kana kan dhuftanii karaa adda addaa kan dhaggeeffachaa jirtanii baga nagaadhaan dhuftanii nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu hin jedhaa. Waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu. Daawit waaqayyoon waan tokkittiin nan kadhadhaa isas argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo hunduma mana waaqayyoo keessa jiraachuu gaarummaa inni hojjetu ilaaluudha jedhe. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mana waaqayyoo keessa yeroo jiraannu immoo dubbii waaqayyoo dhaga'aa. Dubbii waaqayyoof abboomamaa akka sagalee isaatiitti akka deddeebinu waaqayyo dubbii isaa nuu ergee sagalee isaa nuu ergee nutti dubbachaa jira. Waaqayyo galata isaa ulfina isaa fudhatu sheerii gochuun irraanfatinaa. Dubbii waaqayyoo iddoo dandeessanitti facaasaa isinis karaa isiniif danda'ame. Maqaan isaa waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Carraa kana isatu nuuf kennee haala kana isatu nuuf mijeesse. Hundumaaf sheerii gochuun hundumtuu akka dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uuf gargaara. Kanaaf tajaajila waan ta'eef karaa nuuf danda'ame sheerii gochuun gaariidha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqayyo isa nu eegee nu geggeessee nu tiksee guyyaa kanaan nu ga'eef galanna ta'u. Mee yeroo keenya waaqayyootti dabarsinee laanna of qopheessaa. Har'a waaqayyo maal natti dubbata? Yaa waaqayyo maal natti dubbata? Laphee koo naaf banii gurra tokkoon dhaga'ee gurra tokkoon akka hin dhangalaafne laphee koo gabatee laphee kootii keessatti naa caafenne waaqayyoon kadhanname. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Nagaatti fayyaatti nu eeddee halkan keenyaaf guyyaa keenyatti darbitee hamaa hundumaa nurraa fageessitee bobaa kee jalatti nu qabattee yeroo kanaan nu geesseetta. Nu baattee asiin nu geesseetta. Galanni ulfinnoo qubaan saganni lilleessiif haa ta'u. Si galateeffanna yaa gooftaa. Situ nu jiraachise, situ namarraa nu godhe, situ ifa kana akka arginu nu godhe gooftaa. Yeroo kana situ nuuf kenne, carraa kana situ nuuf kenne. Galanni ulfinni hoo qubaan saganni lilleessiif haa ta'u. Du'aan si galateeffatu, jiraas si galateeffata. Gaarummaa kee yaannee, tola kee yaannee, arjummaa kee yaannee, tola abbummaa keetii yaanneetu si galateeffannaa galatoomi. Ganama kana kottuuti yaa gooftaa. Bantii waaqaa nurratti bani. Ati nurraa fagoo miti gooftaa. Hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatta gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bantii waaqaa nurratti banamu. Dubbiin kee dubbiin nama fayyisu, dubbiin cabaa fayyisu, dubbiin madaa fayyisu, dubbiin dukkana ibsu, dubbiin yaa gooftaa saba fuula kee dura jiru kana yaa gooftaa iddoo isaan jiranitti haala isaan jiran keessaa kan baasu. Dubbii kee waaqarraa nu erguun jaalala kee nuuf haa ta'u. Bokkaan kee waaqarraa roobee midhaan akka biqilu godhee nyaata isa barbaaduuf immoo nyaanni akka kennamu godha. Maqaa Yesuusiin akkasumatti gara keetti hin deebi'u. Kan beela'an dubbii kee kan nyaata na ta'an ganama kana. Kan dheebotan dhugan ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kan dadhaban humnaa godhatan ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dubbiin kun yaa Waaqayyo gooftaa humna hojjetu of keessaa qaba. Biyya jiranitti gola jiranitti seenee yaa gooftaa seenaa akka jijjiiru haala akka jijjiiru hidhaa akka hiiku dukkana akka ibsu hojii seexanaa iddoo jiru hundumaati akka bittimsu maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Kanaan kan mormu seexanniif ergamoonni isaa qilleensarraa lafarraa lafa jala galaana keessaa lafa jiran hundumaati. Lafa suummii isaanii facaasaa jiran hundumaati. Humna maqaa Yesuusiin qabamanii garasii olitti kan darbataman ta'an. Waaqayyo si waammanna gidduu keenya ulfinaan darbe. Gidduu keenya ulfinaan deddeebii gooftaa. Dubbiin kee kun humna qabeessa ulfina qabeessa haa ta'u jetteetta ta'eera nuuf haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyo bara baraa kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Ta'i jedhee taasise waaqayyo waan hundumaa. Har'as waaqayyo dubbii isaatiin wanta inni nuuf dubbate hundumtuu nuuf haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin.
Egaa garas waaqeffannaatti darbina faarfannaadhaan waaqeffanna. Himbayati amangabu sitti gammade keessiko kanaaf si farsunannibu bakkaan qina godhabatte mudaan qabu sin argamu ulfaadhu malee waaqa koo namni si gamangatamu beenya olmaa kee malan baasa himbayati amangabu sitti gammade keessiko kanaaf si farsunannibu bakkaan qina godhabatte mudaan qabu sin argamu ulfaadhu malee waaqa koo namni si gamangatamu Olmaanke baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu Olmaanke irranaaf hin darbamu Olmaanke baay'ee baay'ee na waamte mata keessa Olmaanke baay'ee baay'ee si jechu akka manobsa Olmaanke baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu Olmaanke baay'ee baay'ee irranaaf hin darbamu Olmaanke baay'ee baay'ee na waamte mata keessa Olmaanke baay'ee baay'ee si jechu akka manobsa Olmaanke baay'ee 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 Olmaanke baay'ee 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 dhummatee narra bahee baay'ee baay'ee Olmaanke baay'ee 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 dhummatee narra bahee Olmaanke baay'ee Olmaanke baay'ee Olmaanke baay'ee Olmaanke baay'ee Seenaashee himutti qabu dagaadhoomi natti yaadatama yoon taa'ee teessumannaan sirbaa gochiteen goote gatuuju Seenaashee himutti qabu dagaadhoomi natti yaadatama yoon taa'ee teessumannaan sirbaa gochiteen goote gatuuju Safuuke adda jaalallikee Safuuke adda jaalallikee Safuuke adda jaalallikee Safuuke adda jaalallikee Darbaate naada bidinni olchaako sitta hin barate hinduunimi kakkuun irra jira si jebbii mana kotolora Darbaate naada bidinni olchaako sitta hin barate hinduunimi kakkuun irra jira si jebbii mana kotolora beenya olmaa kee malan baasa hin baay'ate amman qabu sitti gammade keessiko kanaaf si farsunannibu bakkaan qina godhaabatte mudaan qabu sin argamu ulfaadhu malee waaqa koo namni si gamangatamu Olmaanke baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu Olmaanke baay'ee baay'ee irranaaf hin darbamu Olmaanke baay'ee baay'ee na waamte mata keessa Olmaanke baay'ee baay'ee si jechu akka manobsa Olmaanke baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu Olmaanke baay'ee baay'ee irranaaf hin darbamu Olmaanke baay'ee baay'ee na waamte mata keessa Olmaanke baay'ee baay'ee si jechu akka manobsa Olmaanke baay'ee 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 Olmaanke baay'ee 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 dhummatee narra bahee baay'ee baay'ee Olmaanke baay'ee 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 dhummatee narra bahee baay'ee baay'ee
waa'ee nan dubbadha dhiiga seeni kan hubonna raajiga raawwiin kee hundumtu noomisha mana kee gaarummaa oomisha safuuke adda jaalalike safuuke adda jaalalike safuuke adda jaalalike safuuke adda jaalalike yaani diinaarre jiraka Sinaan harragee jiraka sinafte jirenya jiraka makera kambak hamenya jiraka yaani diinaarre jiraka ansinaan harragee jiraka sinafte jirenya jiraka makera kambak hamenya jiraka yaani diinaarre ansinaan harragee jiraka sinafte jirenya makera kambak hamenya jiraka yaani diinaarre jiraka asinaan harragee jiraka sinafte jirenya jiraka sokera kambak hamenya jiraka Hallelujah. Jirra waaqayyoon jiraachisee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u oolmaan isaa baay'eedha. Isatu nu jiraachise, isatu nu dabarse, isatu nu ceesise. Galata isaa ulfina isaa waaqayyo haa fudhatu. Faarfattoota kana waaqayyo dachaa eebba isaa dachaa isaan irratti dhangalaasu jenna. Saba daandii kanarra jirtan obboloota baga nagaadhaan dhuftanii waaqayyo sinaa eebbisu. Dubbii waaqayyo keessanii dhaggeeffachuudhaaf fuula waaqayyo keessanii duratti baga argamtanii akka Maariyaam isinirraan fudhatamu isiniif baay'atu eebbifama baga nagaan nu dhuftanii amma gara dubbii sagalee waaqayyootti darbinaa lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaatti darbaa. Waaqayyo guddisee sinaa eebbisuu waaqayyo nu jiraachisee irraan nu ga'uusaaf gadhiisaaf haa ta'u. Ameen. Anis obboloota koo warra faarfannaadhaan waaqeffachiisanii gurmeessaa kan jiran hundumaa waaqayyo isaan haa eebbisu. Waaqayyo jaalala isaa ta'ee egaa torban darbe haalli neetworkii kan roobaa biyyi keenya yeroo bokkaan roobu ibsaa dhaamaa neetworkii cita waan ta'eef nu of kolchitu jedhee mayyaada. Waaqayyo jaalala isaa ta'ee warraa wal argineerra mata duree irratti dubbachaa jirru waa'ee waaqayyoon dhaga'u waaqayyoon dhaggeeffachuu irratti torban shanaffaa fi olii wajjin ilaalaa jirra. Kutaanuun irraa kaanee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 fi 16 jirudha. Waaqayyo nama uumee jannata Eden keessa dhaqee kaa'ee akka eeguuf akka tottolchuuf waaqayyo maal jedheen jennee mukeetii iddoo dhaabbaa jiran kana hundumaarraa nyaadhaa muka ishee gidduu sana jirturraa hin nyaatinaa gaafa sarraa nyaattanii du'a duutu jedha. Boqonnaa 3 keessatti gaa dhufee seexanni isa kanarraa isaan dogoggorsu. Waaqayyoon dhaga'uun dadhabuu isaanii immoo maal akka ta'e torban lammaffaa olii wajjin ilaalleerra. Namni waaqayyoon dhaga'uu yommuu dadhabu wanti gurguddaan torba akka irra ga'u walii wajjin ilaalleerra. Torbanii sadaffaa keessatti immoo rakkinni waaqayyoon dhaga'uu jalqabu takkaa nama jalqabnaan amala daddarbu qaba. Hewaan irraa jalqabee addaan bira ga'ee addaamiif hewaan biraa qaayil bira ga'ee qaayil biraa gadi ba'eetu saba bira ga'e wanta ta'eef rakkinni waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu nama jalqabnaan hin babal'ifataa isa jedhu walii wajjin ilaalle. Torban affaffaa irratti immoo waaqayyo nama isa dhaga'u tokko mu argata. Har'a walittan qaba. Waaqayyo nama isa dhaga'u tokko Noohin mu argata. Egaa namni waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraatu immoo maa inni bu'aansaa? Waaqayyoon dhaga'uun waaqayyoof abboomamuun bu'aansaa maa inni? Tokkoffaa torbee 10 dubbadheera. Tokkoffaa iddoo baqaa argata.
eekamsa dhufu jalaa eecha dhufu jalaa rukuttaa dhufu jalaa adaba dhufu jalaa wanta biyyatti dhufu jalaa iddoo dhokatee olu argata namni waaqayyoon dhagee waaqayyoof abboomamu kanaaf waaqayyoon dhagaanii waaqayyoof abboomamuun waan salphaa miti lammaffaa waaqayyoon dhaga'uu isaatiin maaltu ta'e ofii isaa qofa miti olfamuu maatii isaatiif sababa ta'e maatiin isaan olan isaa wajjin kan turan illee ijoo warra manaa ilmaan isaatii illee in olan yommuu waaqayyoon dhageenyee jiraannu maatiin keenya illee in olu sababa keenyaaf kan ka'e kanaaf waaqayyoon dhaga'anii jiraachuun gaarii obboloota koo bara kana keessa sadaffaa irratti nun ilaallee uumama iyyuu ol addaamiin uumamata baarame nooyin immoo waaqayyo maal godhe uumama olche uumama keessaa akka qomoo isaaniitti si wajjin bidiruutti agalanii namni waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraatu namni waaqayyoon dhaga'ee biyya keessa yommuu ta'u biyyittii maafuu gaarii lafuma sanaaf iyyuu gaarii maaliif akkas jedha iddoo biraatti dubbii waaqayyoo iji waaqayyo gara warra qajeelotaa ni ilaalaa kanaaf yommuu gara keenya ilaalu nuun qabee waaqayyo biyyittii ilaalaa jechuudha maqaan isaa eebbifamu warra isa dhaga'aniin qabeetu waaqayyo biyyittii lafittii ilaala wanta ta'eef waaqayyoon dhaga'anii jiraachuun biyyuma keessa jiruuf lafuma irra jirruuf illee barbaachisa arras waan sadan tokkoon itti dabala nooyi waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraate maaltu ta'e arfaffaa eekamsa waaqayyo hambise eekamsi waaqayyo akka ittiin fufne godhe dallansuun waaqayyo akka dhaabatu godhe nooyi waaqayyoon dhaga'uunsaa waaqayyoof abboomamuunsaa waaqayyo isa dheekkamaa jirurraa akka inni deebi'u godhe akkas jedhe sagalee kana yemmuun dubbisu natti tole ammas nan dubbisa seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 21-22 nan dubbisame dubbii waaqayyoo waaqayyos foolii isa garaa ciibsu sana urgeeffatee yaada isaa keessatti wanti namni mucummaa isaati jalqabee garaa isaatti yaadu hamaa yoo ta'e iyyuu sababii namaatiif deebi'ee laficha matumaan abaaru deebi'ees akka kanaan duraa godhee uumama jiraatu hundumaa matumaan balleessu egaa hamma bara lafti kun jiraatutti midhaan facaasuuf sassaabuun dhaamochiif ho'i bonniif ganni guyyaaniif halkanii itti fufu malee hin dhaabatanii jedhe waaqayyo haleluuyaa meera deebi'a dubbii kana waaqayyos foolii isa garaa ciibsu sana urgeeffatee yaada isaa keessatti haarsaa nooyi isaaf dhiyeessu sana waaqayyo maal godhe hin urgeeffate ameen waaqayyo arrayyuu haarsaa foolii gaarii nu isaaf dhiyeesse nuuf urgeeffatu ameen kadhannaa keenya kana arfannaa keenya kana lallaba keenya kana aarsaa foolii gaarii ta'e fuula isaatti isa duratti nuuf fudhatamu yeroo kana ameen hin urgeeffate maal jedhe wanta namni mucummaa isaati jalqabee garaa isaatti yaadu hamaa yooma ta'e iyyuu deebi'ee waaqayyo lafichaan balleessu ameen eekamsi koo eechi koo adabi koo rukuttaan koo ittiin fufu jedhe waaqayyo ameen kanan isaaf ta'u amma egaa bara lafti kun jiraatutti midhaanni facaasuuf sassaabuun dhaamochiif ho'i bonniif ganni guyyaaf halkanni itti fufa jireenyi inumatti fufa ameen itti fufa dhumiinsa kana booddee hin fidue ameen namni waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraatu firoota koo maal godha eekamsi waaqayyoo aarii waaqayyoo dallansuun waaqayyoo akka ittiin fufne godha ameen waaqayyo nama tokko argannaan iyyuu eekamsa isaan deebisu amma iyyuu nan jedha eekamsi waaqayyo nurraa haa dhaabatu ameen dallansuun waaqayyo nurraa haa dhaabatu ameen waaqayyo aarsaa foolii gaarii nu isaaf dhiyeessinu kanarraan kan ka'e hingaanu na jedha hingaa'e waaqayyo ameen ameen hingaa'e waan nu balleessaa jiru kan waan nu fixaa jiru kan waan badduu nu baasaa jiru kan uumama nutti illee galagalee nu lolaa jiru kana waaqayyo sababa nuun aarsaa foolii gaarii isaaf dhiyeessaa jiru kanaan hingaa jedha
Amen. Waaqayyo hin gaa'e. Amen. Obboleettii kana wajjin, obboleessa kana wajjin, obboloota kana wajjin yaa Waaqayyo yeroo kana si kadhannaanus hin gaanu jedhi yaa Waaqayyo. Amen. Nuffineera lubbuu baduu kana, nuffineera buqqaatii kana, nuffineera faca'uu kana. Yaa Waaqayyo dheekkamsa kee kana hin gaa jedhi. Waaqa noo hin dhageesse. Amen. Waaqa noo hin dhageesse nu dhaga'i adaraa. Waaqayyo hin gaa'e nurraa dhaabi gooftaa. Quufneerra. Amen. Salphina quufneerra, yeelloo quufneerra, qaanii quufneerra. Yaa Waaqayyo dallansuu kee nuuf hidhadhu. Amen. Dheekkamsa Amen. araaraan gidduu nuu galu, dhiifamaan gidduu nuu galu. Hin gaa'e yaa gooftaa. Gaafati hin gaa'e hin ga'a. Gaafata dhaabata hin dhaabata. Amen. Hallelujah. Hin gaa'e Waaqa keenya. Dheekkamsi kun, dha'ichi kun, dallansuun kun hin gaa'e yaa. Amen. Hin gaa'e inni caalutu nutti hin dhufin yaa gooftaa. Inni caalutu nu dargatin yaa gooftaa. Hin gaa'e yaa gooftaa. Ati hin ga'a jechuu beektaa. Hin godhuu jedhe Waaqa. Amen. Namni Waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraatu maaltu ta'a firoota koo? Dheekkamsi Waaqayyoo, dallansuu Waaqayyoo, dha'ichi Waaqayyoo, rukuttaa Waaqayyoo, adabii Waaqayyoo namarratti isa ta'u, uumamarratti isa ta'u, biqilaarratti isa ta'u, lafarratti isa ta'u, wanti Waaqayyo fide akka inni dhaabatu godha. Amen. 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 Hammayyuu nan jedha haga'u maqaa Yesuusiin haga'u. Amen. Amen. Humna qabna. Amen. Humna qabnaaf sitti jedha. Amen. Aangoo qabnaaf sitti jedha. Hin dandeessaa sitti. Gaafati hin ga'a jettee hin ga'a. Gaafata dhaabatu jettee hin dhaabata. Gaafati si ga'a jettee hin ga'a yaa Waaqayyo. Hin ga'a jettee dheekkamsa kana nurraa deebisi ilma kee Yesuusiin jedha. Amen. Waaqayyoon dhaga'anii jiraachuun, Waaqayyoon dhaga'anii isaaf abboomamuun dheekkamsi Waaqayyo akka ittiin fufne godha. Shanaffaa Nohi Waaqayyoon dhaga'ee jiraachuunsaa maal isaa buusa? Yommuu Waaqayyoon dhageenyee jiraannu maaltu nuu ta'a? In eebbifamna. Eebbaaf ta'a. Hallelujah. Amen. Ani luba akka lubaatti nan dubbadhaa yeroo kana namoonni Waaqayyoon dhageessanii isaaf abboomamtan lafa jirtanitti eebbi kan Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu isin argatu. Amen. Isinirra dhufu. Isin qaqqabu. Eebbifamaa. Amen. Waan waaqarraan eebbifamaa. Waan lafarraan eebbifamaa. Waan argamu waan hin argamne, waan mul'atu waan mul'anneen. Waaqayyo hojii namarratti hojjetuun beekama. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifamaa. Amen. Namni Waaqayyo dhaga'ee yommuu jiraatu hin eebbifama. Amen. Tole jettanii yoo naaf abboomamtan waan gaarii lafichi baasu hin nyaattu jedha macaafni keenya. Amen. Nohi Waaqayyoon dhaga'ee yeroo jiraate boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Waaqayyo Nohiif ilmaan isaa in eebbise. Inni isaaniin horaa baay'adhaa lafa guutaa. Amen. Namni Waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraatu sadaffaa shanaffaa irratti hin dubbadhu maal hin eebbifamu. Amen. Lakkoofsa 7 irraas akkas jedha. Isin immoo horaa baay'adhaa lafa guutaa irra baay'adhaas jedha. Amen. Horaa baay'adhaa lafa guutaa irras baay'adhaa. Waaqayyoon dhageenyee yommuu jiraannu Waaqayyoof yommuu abboomamnu hin eebbifamu. Eebbaaf taana. Eebbifamu duwwaa miti. Sababa eebbaa nu godha Waaqayyo. Amen. Waaqayyoon dhaga'uun isaanii maal buuseef, maal fayyadeef, maal gargaareef yoo jenne eebbi Waaqayyoo bira. Eebbi Waaqayyoo immoo badhaadhaa nama gooti. Amen. የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች። እናንተ ጀነም ኤቢ ዋቀዮ እኒ በዳዳ ነመጎ ሃሌሉያ አሜን ኦ ኤቢ ዋቀዮ ስረተ ዱፉ ነመን አሜን ከራ ቲቪ ከራ ዩቲዩብ ከና ከራ ኤፍቢ ከና ነደገፈቻ ከንጀተን ዱቢ ዋቀዮ ከና ደጋ ከንጀተን ኤቢ ዋቀዮ ሲናርገ ይሲነቀቀም ይሲንረተ ለበጅርተን ይሲኒ ፈተው Oh, Amen. Amen.
Ameen. Ba'aakkanaa eebbifamaa. Wanti sinirraa qabdana eebbifama. Waaqayyo godhamu fayyisa mana eebbisadeera. Eebbifamaa. Eebbaafaa. Yommuu waaqayyoon dhaga'anii jiraatan maal argatan hin eebbifaman. Ameen. Waaqayyoon namni dhaga'ee jiraatu eebbifamee jiraata. Ameen. Ameen. Ituma eebbifamu. Ituma guddatu. Ituma bal'atu. Ittiin irratti baay'achaa deemu. Keeda waaqayyo horaa'e. Ameen. Baay'adhaa. Lafa guutaa. Irra jiraadhaa. Waaqayyoon dhaga'anii jiraachuun, waaqayyoon dhaga'anii waaqayyoof abboomamuun eebbifamee eebbaaf nama godha. Ameen. Ja'affaa. Ameen. Waaqayyoon dhaga'uu isaanii maal argatan? Surraa argatan. Ameen. Simboo argatan. Ameen. Ameen. Hallelujah. Maqaan Ameen. isaa eebbifamu. Ameen. Oh, hallelujah. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu abbaa hojii kanaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Ameen. Keedana boqonnaa 9:2 surraan keessan bineensa lafaa hundumaa warra qilleessa keessa balali'an waanuma lafarra munyuuqu qurxummii galaanaa hundumaa sodaachisu. Ameen. Anaasisus isaan harka keessanitti kennamaniiru. Akkeede Ameen. waaqayyo surraan keessan bineensa lafaa hundumaa warra qilleessa keessa balali'an warra qurxummii galaanaa hundumaa sodaachisu anaasisu harka keessanittis kennamaniiru. Ameen. Waaqayyo dhaga'uu isaanii maal fideef surra qaboota akka isaan ta'an godhe. Ameen. Simboo surra mogas namni waaqayyoon dhaga'ee jiraatu surraa qaba. Ameen. Simboo qaba. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Miidhagina qaba. Ameen. Har'a keessa koo guuteera laaga eebbisee alaasuun eebbisa jira. Surraan waaqayyo sirratti dhufu. Ameen. Simboon waaqayyo sirratti dhufu. Ameen. Sodaachisuun waaqayyo sirratti dhufu. Naasisuun waaqayyo sirratti dhufu. Ameen. Miidhaginni waaqayyo sirratti dhufu. Ameen. Bareedinni waaqayyo sirratti dhufu. Ameen. Biyya jirtu keessatti iddoo jirtanitti surra qabeettii ta'e, surra qabeessa ta'e, surra qabeessa ta'a. Namni waaqayyoon dhaga'ee immoo jiraatu surraa qaba. Ameen. Simboo qaba. Nama tokko akkasumatti argitanii naatoo qaba. Iddoo barbaade yoo inni dhaqee waa isa duran dhaabatu. Waajjira barbaade yoo inni galee waa isa duran dhaabatu. Jallaa kan bira yoo dhaqee hinnaasa duratti hinnaasiftuudha. Uumamni iyyuu surraa keessan simboo keessan argee hinnaadha. Ameen. Hallelujah. Waaqayyoon dhaga'anii jiraachuu salphaa miti hin jiran. Surraa namarratti fida. Simboo namatti fida. Miidhagina namatti fida. Namni sodaachisee akka jiraatu godha. Uumamni lafarraa hundinuu iyyuu isina sodaatan jedhe Waaqa. Ameen. Surraa waaqayyo. Ameen. Surraa waaqayyo. Ameen. Ituun nyaatiin nama gabbisa. Surraa waaqayyo. Ameen. Ameen. Utuun uffatiin namarraa miidhaga. Ameen. Namni tokko waan qabu garuu fiulli isaa yeroo hundumaa ifaa. Miidhagaa, bareedaa, itti tolaa. Maayin surraadha kun. Simboodha kun mogas. Iddoo deemutti fudhatama qaba, jaallatama qaba, simatama qaba. Tokko waan baay'ee qaba, surraamuu qaba, simboon qaba. Akkumatti yeroo argitanii jumaan iyyuu sin jibbisiisa. Waaqayyoon dhaga'anii jiraachuun salphaa miti. Surraa waaqayyoo, simboo waaqayyoo akka qabaatan nama godha. Amma afaan koo irratti kun jabaatee jiran surraa waaqayyoo, simboon waaqayyoo nama nana si wajjin haa ta'u. Ameen. Ameen. Dhimmi kee lafati jirtutti kana booddee fudhatama argachuu jalqaba. Ameen. Ameen. Hallelujah. Fudhatama argachuu jalqaba. Waaqayyo galanni. Ameen. Torbaffaa waaqayyoon dhaga'uun isaa nooyi maal fide? Kakuu haaraa fide. Ameen. Ofii isaatiifis, maatii isaatiifis, biyya isaatiifis kakuu haaraa fidee dhufe. Waaqayyoon dhaga'uun kakuu haaraa, kakuu jireenyaa
namaaf qabatee dhufa. Lakkoofsa 8 kaasee nan dubbisa boqonnaa 9. Waaqayyo kana booddee Nohi isa wajjin kan turan ilmaan isaatiin kunoo isiniif sanyii keessan warra isin booddee jiranii wajjin kakuun galaa'e Waaqayyo. Kakuun galaa'e. Akkasuma immoo uumama lubbuu qabaatanii jiraatan. Akkasuma immoo uumama lubbuu qabaatanii jiraatan isinii wajjin argaman hundumaa simbirroota allaattii wariiqee bineensa caaqqaa isinii wajjin jiran hundumaa uumama markabichatti keessaa ba'an hundumaa wajjin kakuu nan gala. Kakuu Waaqayyo galaa jedhu laalaa. Si'achi deebi'ee fooni kan uffatu hundinuu bishaan badiisaatiin lafarraa akka hin banneef ani isinii wajjin kakuu galeera. Si'achi lafa balleessuudhaaf lolaan akkasii deebi'ee akka hin lolaane jedhe Waaqayyo. Waaqayyo kakuu an ofii kooti isiniif uumama lubbuu qabaatanii jiraatan wajjin argamuuf dhaloota dhufu hundumaafis dhaabe. Kanaaf milikkita nan kenna. Kakuu kanaaf immoo ani sabbata koo duumessa keessa nan kaa'a. Innis milikkita kakuu anaaf biyya lafaa gidduutti ta'udha. Yeroon duumessa lafarraatti duumessa godhu sabichi immoo duumessa keessa sabbatichi immoo duumessa keessa mul'ata. Yommus ani kakuu isaan isiniif uumama lubbuu qabaatee foon uffatee jiraatu hundumaa wajjin gale nan yaadadha. Waan foon uffate hundumaa balleessuudhaaf bidaan badiisaa deebi'ee hin ta'u. Yeroo sabbatichi duumessa keessa jirutti anis isinan ilaala. Kakuu bara baraa isa an Waaqayyo uumama lubbuu qabaatan foon uffatee lafarra jiraatu hundumaa gidduutti dhaabee nan yaadadha jedha. Waaqayyo yommus Nohiin milikkinni kakuu an ofii koof waan foon uffatan lafarra jiraatan hundumaaf gidduutti dhaabee isa kanaa jedhe. Waaqayyo maal godha jechuudha kakuu gale. Gara si'a 7 argitu si wajjinis uumama wajjinis kakuun galaa'e. Akka hin balleessineef immoo kana booddee sabbatatu akka inni mul'atu godhadha. Sabbata Waaqayyo isa jennu sana. Yommuun isa argu hundumaatti beekamuudhaaf yoon jedhellee nan dhiisaa jedhe Waaqayyo. Namni Waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraatu inni an dhumaa irratti dubbadhu kakuu haaraa fidee dhufa. Kakuu haaraa qabatee adeema. Kakuu badiisaa miti. Kakuu jireenyaa. Kakuu hafuu. Kakuu ooluu. Kakuu Waaqayyo akka jireenyi itti fufu gochuu. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uun gaariidha. Dhuunfaa kootti anatti isa ta'u sitti isa ta'u hunduma keenyaan Waaqayyo akkas jedha. Na dhagaa. Ameen. Na dhaga'i. Ameen. Naan jechaa jira naa. Na dhaga'i siin jechaa jira obboleetti. Na dhaga'i siin jechaa jira obboleessa. Akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka sabaatti, akka biyyaatti abbaan barbaade yoo dhiisellee dhuunfaa keenyatti Waaqayyoon dhageenyu. Waaqayyoon dhageenyee yommuu jiraannu eebbi kun hundumtuu nu argata waan ta'eef Waaqayyoon dhaga'anii jiraachuun ulfina. Ameen. Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun salphina. Macaafa qulqulluu keenya yommuu laallu yommuu dubbifnu yeroo hundumaa Waaqayyoon dhaga'anii jiraachuun wanta godhee darbu qaba. Yeroo kamiyyuu guyyaa kamiyyuu bara kamiyyuu iddoo kamittiyyuu haala kam keessattiyyuu jireenya isa kam keessattiyyuu Waaqayyoon dhaga'uun bu'aansaa gaariidha. Waaqayyoon dadhabuun garuu kisaaraadha. Waaqayyo akkas jechaa jira. Na dhagaa jechaa jira. Wanti Waaqayyo lafa kanarratti itti gammadu maalidha beektu? Wanti Waaqayyo itti gammadu warra isa dhaga'anii jiraatanitti Waaqayyoon gammada. Ameen. Wanti garaa Waaqayyo gammachiisu. Wanti Waaqayyoon garaa ciibsu Waaqayyo warra isa dhaga'anii jiraatan. Ameen. Kun siif. Ameen. 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 Kun nuuf haa ta'u. Ameen. Ameen. Akkas jedha seera uumamaa seen macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 22. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee boomutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaaree kunoo abboomamuun aarsaa irra caala. Dhaggeeffachuunis moora korbeessa oolaa dhiyeessuu irra wayya.
abboomamuu diduun cubbuu ooda sobaati. Xiiqeffachuunis jallina akka waaqayyoo tolfamanii waaqeffachuuti. Sababi ati dubbii waaqayyoo tuffatteef anis akka ati mootii hin taaneefan si tuffadheedha Waaqa. Hin tuffadhe. Dhuguma waaqayyoo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomoota akka gammadu. Waaqayyo maalitti gammada? Nama dubbii isaa dhaga'ee isaaf abboomamu. Biyya jiraannutti, lafa jiraannutti warra dubbii isaa dhaga'anii isaaf abboomaman akka taanuuf waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Ameen. Ameen. Warra of goyyomsan miti. Sagalee tokko duwwaan itti dabaleen waaqayyoon kadhannee xumurra. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 87 akkas jedha. Yesuusitu kana dubbachaa jiru. Namoota achi jiran keessaa dubartiin tokko sagalee ishee dhageessiftee gadameessi si baatteef harmati hooti gammadanii jette. Inni garuu deebisee keessumatti immoo dubbii waaqayyoo dhaga'anii kan raawwatan haa gammadan. Ameen. Ameen. Hin gammadde dubartiin kun lallaba isaatti barsiisa isaatti Yesuusiin gadameessi si baatte harmati hootee guddatte haa gammadan ennaan keessumatti immoo namni dubbii koo dhaga'ee isa raawwatu haa gammadu. Ameen. Waaqayyo maalitti gammada? Warra dubbii isaa dhaga'anii isaaf abboomamanitti gammada. Daawit kadhannaa kana kadhate. Kadhata kana kadhanna nunis garaa qullaanaa fuumi yaa Waaqayyo. Hafuura dhaabbataa na keessatti haaressi. Fuula kee duraan hin balleessin. Gammachuu fayyisuu kee keessa argamu iddootti naaf deebisi. Siif abboomamuudhaaf hafuura na gargaaru naaf kenni jedhe. Ameen. Waaqayyo isaaf abboomamuudhaaf hafuura nu gargaaru nurratti dhangalaasu. Ameen. Waaqayyo akkas jedhe. Dhuunfaa keettis na dhaga'i naaf abboomami. Waaqayyoon dhaga'uun waaqayyoof abboomamuun bu'aan isaa maal akka ta'e ilaalleerraa bara kana keessa warra isa dhaga'anii isaaf abboomaman akka taanuuf kadhata daqiiqaa lamaan tokko kadhannaa hin kadhannu. Waaqa hundumaan olii waaqa hundumaa gararraa barris darbee barris yommuu dhufu bara hundumaa waaqayyoon kan taate yeroo kana sagalee kee waan nutti dubbatteef haala waan nu mijeessiteef maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo obboloota Zoomii kanarra galanii miidiyaa kanarra galanii karaa FB karaa yaa Waaqayyo TV kanaa karaa YouTube kanaa si dhaggeeffachaa jiraniif sin kadhadha. Akkuma Daawit si kadhate siif abboomamuudhaaf hafuura nu gargaaru nurratti dhangalaasi. Ameen. Ameen. Jiraachuudhaaf hafuura nu gargaaru ayyaana nu gargaaru nurratti dhangalaasi. Bara hamaa kana bara ulfaataa kana bara jabaa kana si dhageenye akka jiraan yaa Waaqayyo ayyaanni kee hunduma keenya haa gargaaru. Ameen. Na dhaga'i jette yaa Waaqayyo obboleettii kanaan. Na dhaga'i jette obboleessa kanaan. Na dhaga'i jette anaan. Na dhaga'i jette hojjetoota kee kanaan. Na dhaga'aa jette namoota karaa kanaa dubbii kee dhaggeeffachaa jiranii. Warri si dhaga'an immoo lafa lixanii oolan qabu. Warri si dhaga'an hin eebbifamu. Warri si dhaga'an eebbaaf ta'u. Warri si dhaga'an surraa qabu. Warri si dhaga'an eekkamsa kee hambisu. Warri si dhaga'an uumamayyuu hambisu. Warri si dhaga'an maatii isaanii illee olchu. Warri si dhaga'an haalelluuyaa kakuu haaraa fidu. Warri si dhaga'an hin ce'u hin darbu. Warri si dhaga'an yaa Waaqayyo karaatti nafan hin ce'ani hin ce'u maqaa gooftaa Yesuusiin haalelluuyaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Ameen. Namoota yaa Waaqayyo yeroo kana kadhannaa barbaadan immoo kadhata isaan garaa isaanii keessaa sitti dhiyeeffataniif ati deebii isaaniif ta'i. Ameen. Imimmaan isaanii tirra. Ameen. Qaba isaanii ati fayyadu. Ameen. Lolli isaanii irra jiru inni kamiyyuu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos irraa kan cabe haa ta'u. Ameen. Eebbisi dhaga'anii siif abboomamuu keessa jiru isaan haa argatu. Ameen. Lafa jirru hundumaatti surraa simboo miidhagina kee nurra kaa'i. Ameen. Hojii miidiyaan kun hojjetu irratti ati ulfaadhu yeroo hundumaa arganii nu tajaajili.
Hafuura qulqulluu isa nuun si kadhanne, isa nuun sitti himne, isa nuun si wajjin haasofne ol waan gootuuf ulfaadhu. Yeroo kana booddee jirutti argamii maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamaa. Amiin. Libaa Waaqayyo waaqarraa eebba saasa dhuma hin qabneen bantii waaqaa banee dachaa jireenya keessan kan isin qabdan bara keessan eebbisuu, hidda dhaloota keessan eebbisuu, eebbaaf ta'a, eebbifamaa. Ameen. Amma dubbattan kanaan warra Waaqayyoon dhaga'aniif eebbi ta'u hundumtuu bara keessan hundumaa isin haa dhuunfatu. Eebbifamaa eebbaaf ta'a isiniin jenna. Zoomirra kan jirtan, Feesbuukii karaa adda addaa kan dhaggeeffataa jirtan, eebbi dubbii Waaqayyoo dhaga'uu keessaan argamu hunduma keessan haa argatu jenna. Maqaan Waaqayyoo kan Ameen. sagantaa kana fakkaatu hamma deebinee wal arginutti nagaa Waaqayyoon nuuf turaa. Sagantaa itti fufutu jira. Eebbifamaa eebbaaf ta'a, yeroo eebbaa qabaadha. Asuma keessa turtanii dhaggeeffachuu dandeessu obboloota. Sagantaa itti fufu jira. Faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Ameen, 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 ameen. Luba koo luba gaaddisaa gooftaan koo isin haa eebbisu, hawwii Waaqayyo isin haa eebbisu, isin eebbifamii. Warri qooda fudhattanii isa jiraataa, baachuu, geexee, caalchisee, warqee, goobinee, kiyya hasseen, mi'eessoo, sabbabuush, warri kaanis karaa Feesbuukii karaa miidiyaa adda addaadhaan televiidhaan hordofaa warri jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu, bakka keessatti eebbifamu, ulfaadhaa jiraadhaa. Sagantaa taa'umsa mana barumsaa nagaan nu eegaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, Gooftaan isin haa eebbisu. Kallattii hundumaan tajaajilamaa kan turtan barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Waaqayyo eebba isaa isa olii isin irratti haa roobsu. Eebbifamaa eebbifamaa. Dhaloota ta'aa mul'adha maqaa Yesuusiin eebbifama. Ameen. Eebbi keessa ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan, jireenyi keessan, manni keessan haa eebbifamu. Ayyaanni Waaqayyoo dabalee daddabalee dachaa isiniif haa baay'atu. Darbaa deemaa hojii Waaqayyoo kana caalaa hojjedhaa. Eebbifama. Ameen. Eebbifamaa, eebbifamaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Tajaajilaan abbaa wangeelaa Taggaalinjii Saccasufee jira. Bakka nagaadhaan dhuftanii sagantaa sattaa'umsa isaaniitti dabarsaa luba gaaddisaa gooftaan koo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa jiraadhaa nagaa Waaqayyoo. Eebbifamaa eebbaaf ta'a. Eebbifamaa jiraadhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Sitti gammade keessi koo kanaaf si faarsu nan dhibu bakkaan qina koo dhaabatte mudaan qabu sin argamu ulfaadhu malee waaqa koo namni si qabu hin gatamu beenya olmaa kee maalan baasa hin baay'ate amman qabu sitti gammade keessi koo kanaaf si faarsu nan dhibu bakkaan qina koo dhaabatte mudaan qabu sin argamu ulfaadhu malee waaqa koo namni si qabu hin gatamu. Olmaan kee baay'ee baay'ee sana kanaan jedhamu olmaan kee baay'ee baay'ee irra naaf hin darbamu olmaan kee baay'ee baay'ee na waamte mata kee